bashannanaa fi deeman jenne maan deemirre Simman aba deebar. jechuun geemi taphadhee yoo geesse deemee bashannanan jenne baara gubbaa minaamni deeman jenne maan deeme. An daa'ima sossoba deemi tasnaan eegotu akkasii bar geemii gidee taphatame geemii beellama yookiin Dubaay yookiin Turkii yookiin immootu laalamee biyya wayii yookiin Suudii faa namni akkasii seerri feemasaa gidee geemii taphatee ka'e baay'inaan nama feemasa Itoophiyaa Dubaay faa deema Dubaay kana maa mokkorre. La Dubaay ni mokkoraan Ameerikaa deemeetiin warra kaleessa taaptaaf naa godhee bakka uumamaan na gargaaraa ture kana taphachiisuu yaada qaba akkam jette. Okay, harka deebisuu. Harka deebisuu tun taane ani bakka uumanni akkanumatti na jaallata naftaami waan hin ta'eef isaan taphachiisuun qaba. Fani na daawwataniiru kanaan booda push isaan gochuun qaba. Eebati taate baraanchi nama 45 si daawwate leenca qabame malee. Ayo mami na leenca qofaaf hin dhufanu bar namni leenca baay'ee argate sasumarra jira waan ta'eef hin jijjiiramu kenne namaas nama hin jijjiiru. Mami jaalala caala. Kam jettaati doktor? Siitaana nomara konkaf. Naa ta'eera siillee ta'eera bar hin kasaarte toppi waan turtee bar. Kabiraaleen beellama ture malee. Laani kanaan booda warra beellamatu taphachiisuudha kaayyoon kan koo. Okay. Kana ta'uun hawwaan. Sadaqaan naafee sadaqaa fudhachuun siif hin toluu naan jedhanii bar. Ani akkamitti silaayyuu. Hiriyaa biyyiiti jennaan bakka kana dhufneetuma daawwannee galuu qabnaa jedhaniiti warri obbolaa kan kee ammoo push na godhan. Mooraalii dhumaaf. Abdii Mohaa mucayyoo takka inni ta'iluu takka. Keessattuu Abdii fi Mohaa thank you so much galatooma. Barituu siin sa'aatii jalaa darbe malee Fatiyaan illee dhufte. Fatiyaa ta'aa jalaa ture wallah. Sa'aatii jalaa darbe. Uummanni kee bara akkuma keeti hordoftoonni kee sa'aatiin beekan. Sa'aatii majarri bira waltarti bira keessa galee hunduu waan qabu challenge irratti gadhidhiise silaamilee sadima seenta. Keessattuu haati faatee galatoomi ulfaadhu baay'ee tokko cinqamaa turte wallaan. Wallaan anoo. Jechuun ani silaa kan keetiyyuu rakkoo miti. Atillee galatoomi. Kalee lolaa kee ture barbaree taa'e waree. Olkaa inni galateeffadhu ammaa. Silaa keetti teessee kan galateeffadhu. Diasporaaf seeti ati kan makiinaa yaabbattee achi keessaa push gootu. Harakata diasporaatiin akka diasporaa biyya alaatti hin qabne waan beekuuf akkasitti hin dhagahamne ambar mooraalii kee eeguuf nama si godhuuf ileenaan hin baane jiru bakka hin daayissammaas ichiilich ka Ameerikaa zamad የላትም ካናዳ zamad የላትም Austraaliyaa zamad የላትም anillee qabaadheetiin makiinaa keessa akennaaf hin jiru hin daayissammaas biyyee no makiinaa keessa taa'ee leenca Takabifti mira keessa galee siin jedhe aguma kennee fakka dhiisen beeku kama wannan birrii keessa dhumtuare. Maalish wallahi doktor wallahi galatoom ulfaadhu galatoom wallahi. Ijoolleen koomentii jalatti yaa rabbi jaarsa akkaraa nuu kenni jedhanii maal jetta? Maanatti ergitare Rabbi sini haa kennu wallahi jaarsa sin jaallatu rabbi sini haa kennu carroomuu dhabar jaarsi yoo nama jaallate khalaas dubartii nama carrashaa ta'addalta. Injira ama jaarsi akkanaa yoo ati yaaddu. Jechuun silaa daaba harkaa qaban dhagaa seeyyan jedhanii. Injira garuu. Ayaan seeyyuu miti. Jechuun hinjira emaa akkamitti dhabaman jira. Fakkeenya kanatti dhiyaatu gurraacha kaarruu dheeraa amala qabeessa kan beekamtu jira. Faamilii kaara seenaa ta'amaara ofirraan qabuu hin dandeenye isin mooyaa taaphin gootanii. Ijoolleen kiyya kun bareedduu isin na ajaa'ibdanii bara. Maalitti galchinaa nuti? Mucayyoo kaleessa amaarri qaxaqqaxee amma isin dadhabdanii. Onnee yoo qabaatte maa kalee amaartitti immoo isin irratti onnee agarsiifatti faamiliin haala seera eesh feeku. Wallahi. La faamiliin bar dhufanii hanga sayyaa hin talle. Hanga isaan yaadanii ol taate. Yeroo nuti cimtuudha noomuu kun bakka wama
Tapha beellamaa qabu namni hunduu akkasuma jedhaa hin jedhaniiti malee. Ana magaafa Amerikaa deeme geemi beellama si taphachiisa isimaa wajjin lakkoofsa isiin qabda. Waluun beeknuu bar. Akkamitti walitti dhuftarree? San nama walitti nu fidee bar. Dallaala. Dallaala tun taane ani akkanumaan bakka. Dibara tokkotti qajeelchanii ima qajeeltaatii waajjira jennaan. Miskiinati. Hayyee. Onnee sadii eenyu qaba amma baabilii kana banuun dandeettanii onnee sadii maa dhugaa gudii dalayte. Maaliif? Geemi beellamaa taphatte kaanchi. Geemi beellamaa hin taphadhe itti yaadeen beeku baraan. Biyyarraa afaan siin dabalee warri keessan. Hin argine warri keenya warra neetwoorkii qabu miti. Si dabaluu qabanii barsila. Naan dawalle akkam isaa nu jala bulannee bar haati seenaa mo'atamutti gaddan jedhu abbaan rayyaan. Argitaati meeseejii sana kan guruppii faamilii sana. Gaddinee jira. Gaddinee jirraati seenaa mo'amutti. Homaa mitii jedhu. Faamilii jabeessuu qabanii bar. Si dabalanii jabeessuu qaban ture. Akkas ture. Amma bakka warruma asirraa isii jajjabeessanii yeroo haa kennitu jedhanii dhiisan. Faamilii kompileetii yeroo shan. Yaa ijoolleen taaptaabii si haa jiraatan. Warra akkasitti taaptaap si godhe sun hundi isaa osoo haftaamii ta'e silaa namitti gisee sadii irra deebitee mootayyuu afur shanfaa. Silaa bar zaramaan zarii jira darabeetti naqeetti hiriira qabachiisan taphanneedhaan ture. Silaa. Min waagaa allahu ta'ala. Kebeek. Waan galee jaartii ani argitani amaara dhabdee dhuftee ana qaqqaqqatti jaartii jaarsaa mootu shuftumu sirriidha amma kun. Amma haasa sirri tikikkilnoo faamilii tikikkilnoo eshi amma dursaa himoona takka lama sadi maal taatan harki keessa hundi keessan taappi godha. Haati seenaa amma kalee osoo mo'atamte an ayfoonii 16 bituufi ture osoo mo'atte hin mo'atamte. Rabbi na baase moo nan baafne garaan kiyya qulqulluu bar akkasitti warqilleen jaratan. Ani bar la warqinni koo ati siluma kana irratti waa dhanaan seene inshallah samoona naa bitta gizeen quraana kattam. Inuma bitta warqee inshallah baabaa sheekiraattu si bichisiisana naamti. Kee achiin siquu miree gabbarri. Sejambar geemi taphadhe bagam waachuu dhiisee asla yoo warqinaa bittee booda sadaqaarraa bitteef siin jedhanii ofumaa bitatte akkanaan hin jenneefu. Geemiin giiftarri kan kollee toppu waan isa waan tureef amma yoo ati naa bitte illee homaa rakkoon qabu. Ansanumaaf mo'atamuu kan koo baay'een gammade warabbi. Beekan immoo achiiftee yoodhaan dhufina jetteeni. Ani jechuun mo'atamuu kan kootti wallaa baay'een gammade. Ammallee toppu waan ta'u kan keetti gammadeera aslan yaani haati seenaa sadaqaa barbaacha dhufne waa. Jechuun ati mooraalidhuma kan koo eeguufu taphadhu jette anillee si mari'adheen dhufne. Akkasumattuu giftara ta'uun kan kee yamanaa kennu kan kee waan guddaadha galatoomii ulfaadha. Of alaaltu jedhee ganna dhiisee bara. Silaa mo'attu. Ulaalte ammas irraan galleere. Lamuun jiru bakka. Geemara ta'uu. Qabbanaa immoo qabbanoole.
Ikraan na lolaaran yookaan. Ara dastaa xaaxamuu hafte kalee taphatuuf hafte. Haadha dadhabee nafe malee. Uummata illee nan galatu. Maa teetteetu mataaftaaf godhaa sanuyyuu arafaadhetu yeree maatu si dadhabsiisere. Annan kolfaa bar wallaahi kan isin hin jechuun kan kursii irra taa'an kan yaadama. Himadhaa maal goona miti. Baga wal agarre jalumaafuu akka ta'e ana malee orman dandeenye baga si arge bada dabeetti maqaa na nyaatte. Himadhoos. Bakka uummatuma kana naa galatoonfadhu afaan Oromoo kana sirriitti waan hin beeknee fi haasa'uu hin beeku bar. Maaliif isaan haasa'uu hin beeku? Adabbiin adabii uummata keefeetu afaan Amaariffaatiin galateeffadhu ka Amaariffaan beektan Oromoon beeknu. Amaariffaa baraan Oromoo haasa'u kana deemee namaan ta'u malee. Afaan Amaaraan jenne. Adabbii An bar biyya Arabaattiin guddadhee doktor. Sila Arabiffaan jette wayyaa. An biyya Arabaattiin guddadhee bar. Okay, Araba. Araba saniif Oromoon afaan Oromoo baay'ee hin danda'u. Kale malee walitti qabannaan Araba taate. Kalema Oromoo si mo'achiisnaan hin jettu. Kaleessa mo'atamnaan bakka Oromoo. Kaleessa mo'atamnaan Arabatti galte bakka nu wakkatte. Kasaarre gaa Oromoo. Galee bakka. Amala qabeettii teena jettaniini jaartii Amaara kiraan kaabuuftanii mo'atamtee Arabatti galte kun. An Araba. Akkam godha. Kunuunti hojii girrisaa koomentiiti. Deeggartoota haadha seera waan hojii keessanii nyaadha. Omaan uummata akka isin jaartii miira keessa jira galisanii isin abaaru jaarsi keessan isinitti argaa'u jaarsi isinitti argaa'u. Tole minimmaa dargaa jira. Du'aa himee isinii godha malee. Nama hamtuu namaa oole ta'ee oola fi jetti amantiin ta'e. Akka keessaniin ta'u rabbi sinaa milkeessa. Wallaahi. Maal godha. Kunoo Araba taate. Seenanoo Araba moo Oromoo? Anis thank you so much. Isin akkanumatti jaallattu Oromoo. Tume thank you so much. Bannaatis kalee jaartii obboleessa keetii bira dhaabataa ooltee humna keetii jedhee hundi thank you wallahi thank you. Osoo diyaasbooraa gurguddaa warra kaampaanii qabu taate osoo ati jirtu mo'atamtu turte ati seenaa jedhee qonjoo thank you sumeetii yaa wallahi. Jasmiin thank you. Ililii deemi tokko kennaa mee moonaashi. Ililii deemi tokko kennaa. Leenca guddaa naa bitteeti deengadda miira keessa galtee irraa naa kennitee kaleessas naa kennitee bar. Xiyyaara sii kennitee, diroonii sii kennitee, xixiqqoo sii kennitee. Dirooniin tumaa turte ittiin akka loluma dhugaa gootee dirooniin Amaara kana mataa keessa dirooniin. Ililli diidamii tokko kennaa ka'ee sana haasofna uummata kanaafu. Ililli diidamii tokko kennaa qalbii takkaan akka haasof. Bokoin een tanaffasna. Mardoo ta'aa turre kaleetti. Ara ililli diidamii tokko kennaa akka tanaffasnu uummata. Namni diidamii tokko inni takka takka kennaa. Nam sadiyaaf. Nam sadi. Nam lama. Nam tokko. Thank you. Ennaasi injera Sumayyaan diroonii kana turkirraa fiddee akkatti goondariif goojjamirra akkatti akkanatti zooraa turte bar diroonii. Amaarri diroonii Sumayyaa dhaga'uu dide garuu. Ani bar kaleessa nam tokko yoo mo'atan bar bo'uuf kaa'u kaan hin bo'ame ani waan itti hin fakkaanne wallaahi. Waan hin geemaran taaneefi. Waan onnee hin qabne. Anwar thank you so much. Triple da family. Amma so geemara gurguddaa ta'e hin lola.
aare akka waan birrii kana namatti kennate yookiin qulfiin baankii ka ummata hundaa isa harka jiruu kanatti lolate boo'e gastii kana deeggartoota isaa ol naqe nama kana wal ficcisiisa. Akkas maa akkas hin godhinati. Ay, nuti barakka.